Namoonni shifiniinaan rakkisee maadiyaatiin narraa badu didee yeroo dheeraa fayyadamaa jira garuu narraa badu didee warri jettan dhibbarraa dhibbatti anis ni hima haga dhumaatti na waliin koottaa chaanala kana immoo subscribe gochuudhaan wantoota asirratti gadhiisu kana fayyadamaa shamarran keenya jechuudha dirqama fuula keessan kunuunsuuf haga fuulli keessan badu eeguun isinirraan eegamu osoo fuulli keessan hin badin yeroo kamuu haala salphaadhaan mana keenya keessa teettaniitiin wantoota muraasa fayyadamuudhaan fuula keessan akka jiruusanitti tursiisuu dandeettan jechuudha. Haga tokko maaksiin kun fuula keenya leenuu ibsa haga tokko nu addeessa yeroo hunda yoo fayyadamne akkasumas shifiniina ni balleessa maadiyaatii ni balleessa garuu maadiyaatii balleessuudhaaf yeroo dheeraa isinitti fudhatuu danda'a. Egaa mee maal akka ta'e kireemii ajaa'ibaatii haga xumuraatti na waliin tura. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirtu obboleeyyan kee jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaatu sin jaa na bira bareedu alhamdulillah. Egaa itti aansuun obboleeyyan kee hedduun isaanii wanta kana nagaafataa turan jechuudha. Viidiyoo tanaan dura gadhiise irratti illee warri jijjiirama guddaa qabanaan jiran jiru. Egaa warroonni akkasnaan jettan kanallee dalagadhaatiniin kanallee fayyadamaa isinin jaa. Torbaanitti guyyaa 3 yoo fayyadamtan bareedaadha. Egaa quncee burtukaanaatti akkuma argaa jirtan qunceen burtukaanaa kun vaayitaamin C dhaan kan badhaadhe waan ta'eef gogaa keenya akka nu jalaa hin suntuurre baay'ee akka nu fayyada jechuudha. Hordoftoota kiyya addaan qoodaa cinaa isaa yeroo biraa fayyadama. Egaa burtukaana gizee mana keessanii bittanii maal gooture isin shamarran quncee isaanii kaa'attan jechuudha. Fuula keenyaaf hedduu nu tajaajila waan ta'eef gogaa keenyaaf kanaafuu quncee gizee burtukaana isaa jettanillee yoo bituu baattan fuula keessanii jettanii gizee manamni bitee galee tareetii maatiin ofii keessanii gizee bittan quncee isaa kanatti cicciruudhaan goggositanii daattanii karaa sanillee fayyadamuu dandeettan. Har'aan tan ammoo karaa kireemiitiin isinitti agarsiisa. Akkuma argitan kana quncee burtukaanaa kana eega cicciriin booda bishaan itti naqaa. Bishaan yoo diqqaate tilmaamaan itti naqe garuu haga kubbaayyaa lamaa itti naqxan bareedaadha. Egaa murteessaadha jechuudha. Maaksiin anamma isinitti agarsiisuudha deemu ni jaallattanii hordoftoota kiyya. Ofii kiyya dalagadha waan ofii kiyya na fayyade isinii qooda jechuudha. Kanaafuu akkuma argitan kana irra kaayee danfee jira. Istoofichi kan irra kaa'uuf danfulleen takkama. Maashaallah tabarakallah. Ammaan tan kun waaqni dhiqoo halluun isaa gara dhamni isaatti ba'uun dheennaa miilala akkana godhu baay'ee dhamni isaatti hin baane. Kanaafuu an kana rakkoo hin qabu keessaa dhimbiibee goosee fayyadamu fuula kiyyaaf jechuudha. Wanta garaagaraa wajjin walitti mannee keessattuu daakuu quncee burtukaanaaf loonii walitti goggostanii daaktanii yeroo takka dammatti mattaniitiin harcee isaa san hojii jechuudha. Dammaaf harcee san walitti laaffistanii fuula keessaa yoo fayyadamtan hedduu takka isiniif bareecha. Suntuuru gogallee isinirraa hir'isa. Vaayitaamin C of keessaa qaba. Burtukaanni gogaan keenya akka walitti socho'uuf nu tajaajila yookaan walitti hin bitamnee fi fuula keenya nu waxxaruuf illee baay'ee takka bareedaadha. Egaa ammaan tanarraa fuudhee hin qabbanoofne akkanatti waliin dha'utti ilaalaa jira. Kireemii ajaa'ibaati. Kireemii jalqaba argitan san akka ajaa'ibaatti dalagee isinitti agarsiisuudha deema. Egaa warri eegamaa laaltanii yoo diqqaate daqiiqaa 2-3 ilaaltan laayikii tuqaa harkaan hordoftoota kiyya warri immoo chaanala kana farawataa tan kottaa gara chaanala kana subscribe gochuudhaan maatii taasisin jaa warri jalqabarraan hordofaa jirtan ulfaadha galatoomaa maashaallah subscribe dabalaa jira addafaatiniin subscribe tana gara 20tti ol sisaa isin jaa ammoo diqqaate 16 irra jira haa ta'uuti suutuma suuta wanti guddinni suuta natti tola dhugaa dubbachuuf maaliif gara fuulduraa deemuuf hojii kee osoo addaan kutiin dalagda jechuudha. Akkasii ammaan tana bishaanuma isaa kadhin biifne kana wanta qulqulluutti goota waan waxii ittiin goone ta'uu qaba. Moonni tana jechuudha. Kidaanii tana waxillee ittiin godhu waxillee ittiin baasu itti dalagee hin beeku. Diqqoodha jechuudha. Waan fuulaa kana waan rifeensaa kana biyya dalagachuu barbaadan saanii tokko isumaaf isin barbaachisa jechuudha. Saanii qaqqabannaa qabu sadiitti fayyadamaa yeroo baay'ee tana garuu waan itti godhee hin beekneef waan waxii ilaallatutti godhee hin beeku. Kanaafuu isatti naqee harcee boqqoolloo fal'aana lamas naqee sirriitti kura bishaan walii sirkuun immoo damma fal'aana takka maaliin kuraa jira argaa jirtanii miti bishaan reef danfisiisan dhimbiibuudhaan deebisee gara biraddisti jijjiiree harcee boqqoolloo yookaan koornifloor isa san itti godhee jira harcee boqqoolloo jechuudha. Waa hedduuf ta'ee dawaadha harceen boqqoolloo fuula keenya qulqulleessuu keessatti nu addeessuu keessatti baay'ee takka fakkaa nu godha. Itti aansuun irdii fal'aanaa takka irdii fuulaa yookaan irdii gogaa jechuudha. Saniin booda maal gootan sirriitti waliin dhooftanii ibiddarra gizee keettan harki keessan irra gattaa'uu hin qabu. Wallaahi laazim hedduu isinitti tola. Kireemii ajaa'ibaa tokko ta'a. Kireemii gabaarraa bitaniin garaagarummaa hin qabu. Inumaayyuu faayidaa keessatti isa kanatu bareedaadha. Maaliif yoo naan jettan
egaa kireemii magaalaa irratti binnu sanii akka inni tabalashaanii waa hedduu itti godhan jechuudha. Nuti harka keenyan akkanatti qopheeffannee dubbisuudhaan wanta gogaa keenya hin miine haala kana firiijii keessa kaa'annee torban tokko fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gosoota kiyyaa irraa qannafnee akkana misinjaa kun torban tokko firiijii keessa kaa'atan waa takka hin ta'u amma harki keessan irraa gattaa'uu qabu. Isumaa isaatti kireemii ta'aa deema. Maal walitti himanne jalqaba quncee burtukaanaa dalfisne bishaan isaa sanitti immoo boqqolloo harcee boqqolloo shigisan fal'aana lama goone itti aansuun damma fal'aana tokko goone itti aansuun immoo irdii gogaa fal'aana tokko goone akka ajaa'ibaatti kireemii ajaa'ibaa tokko baasnee jira laalanii maashaallah tabaarakallaa waanuma dibattanu isinitti fakkaatu yoo ofii keessanii furdistanii dibatuu barbaaddan malee egaa kireemii kana yoom dibanna warri jettan dibattanii daqiiqaa 20 hanga 30 ofirra tursiisuun ofirraa dhiquu dandeettanii yoo gogaa deeme dhiqoo amala isin qabu qaba quncee burtukaana waan of keessaa qabuuf jechuudha. Yeroo isaan suuta maasaa godhaa fuula keessan gogaa du'e ka ija keenyaan hin argine nurraallee qabatee bayaa fuula keenya nuuf fakkaatu godha. Torbaanitti yeroo 3 itti dhaabdan yoo fayyadamtan warroon shifiniinaan isin rakkisiise akkasumallee mootu bakka shifiniinaan irraa badee gurraachate sun maashaallah tabaarakallaa ala kanaan fayyadamtan taanaan isin irraa bada dawaa shifiniinaa kanaan durallee maxi fuula isin hojjadheetiin jira baay'inaan kunillee hedduu takka bareedaadha fayyadamaatiniin fayyadamoo isin jedhu gizee takka lama fayyadamina fakkeenyaaf amma kana gizee takka yoo qopheeffatten doomanii baay'isee fal'aana takka godhaa isin gizee qopheeffattan harcee boqqolloo fal'aana takka irdillee fal'aana takka garuu harcee boqqolloo san fal'aana lama waan godheef natti baa'ate jechuudha. Meeshaa tanarraa hafuu isaati ilaalamee akka namatti tolu kireemummaan isaatu jenne takkoonni jajjabaatuuf keessaan qabu akka akkana ta'e akka isin jalaa yoo isin gizee bidara keettan san osoo addaan hin kutin waliin dha'uu baattan isin jalaa gaaguluu mala jechuudha. Akka nama godhe sanitti godhuu qabdanii osoo harka keessaniin addaan hin kutin cadhistanii waliin dhooftanii kaameraan garas ta'e kana xiqqoo agartanii yoo kana dibattan waanuma waa dibattanuu isinitti fakkaatu yoo gogaa deeme akka babbaqaquu wayii ta'a malee jechuudha. Waan nama jibbisuu miti waan namatti ulfaatu miti luka keessaniif harka keessaniif fuula keessaniif fayyadamuu dandeettanii torbaanitti guyyaa 3 yoo fayyadamtan egaa ji'a keessatti jijjiirama guddaa argattanii wantoota fuulaa kana hin tuffatin wanta asirra argitan kana jechuudha. Nama kana isiniif qofa jedheeti miti ofii kiyyaa gizee dalagadhu fuulta akka isinitti illee agarsiisa jedheeti kan immoo faayidaa irraa argattan itti dhaabdanii fayyadamtanii kun immoo hafee jira kan firiijii kaadhe kan immoo diqqoo irraa dibadhee isinitti agarsiisa. Kaafee kun iyyuu wanni tana takka hin ta'amma maashaallah laalame haala kanaan kana fuutanii firiijii keessa kaa'attanii egaa guyyaa 3 torbaanitti yeroo 3 sanii olillee fayyada guyyaallee yoo fayyadamtan haga torban tokko firiijii keessa ta'a rakkoon qabu jechuudha. Egaa fuula kiyya qulqullaa'eetii jira hordoftoota argaa jirtan jedhee yaada hidhii kiyya ilaalina nuti nadhayin irraa hin banne amma kana dibadhee isinitti agarsiisa. Yoo barbaadan haphistanii dibattan amma yabbiseetuma dibadha laala akkuma sirriitti kaameraa jala bu'ee isinii waraabaa jira filtarii ofirraan qabu ifnana yoo ta'e malee maashaallah tabaarakallaa. Egaa hordoftoota kiyya obboleeyyan kiyya hundi keessanuu fuula keessan dirqama fuula keessan kunuunfachuuf wantoota kanneen fayyadamuuf dirqama fuulli keessan isin shifniina'uu qabu akka isin shifniina'u haga wanti gurraachi isin irra bahu hin eegina. Namni fuulli keessa qulqulluu ta'ellee haala uumamaa kanaa wanta qulqulluu fi keetii mala keetii qopheeffadhu itti fayyadami. Kammoo shifniinaan si rakkise egaa shifniinaan warri isin rakkise bishaan gahallee dhuguun barbaachisaadha. Akkasumallee wanni asirra gadhiisu kan hundesaatu anuu ka shifniinaatiif kanillee adda baasee isin hima fayyadama. Kan amma akkanatti dibadheetii jira osoo argitanii abbaan tana yoo diqqoo ture ilaalu akkanatti walitti isin buuta gizee goggoge jechuudha. Garuu laala gara abbisee dibadhe goggogaa jira bakka kana abbisee dibadhe kallachaan illee abbisee dibadhe gara kaawwan sirrii ofii guddise osoo buna itti dabaltan immoo ofumaan isinirraa achi ka'a isallee isinii dalagaa gizee bira. Kana hedduu takka isin fayyadamaa isinin jaa jijjiirama guyyaa 2-3 eegina ittuma dhaaba gizee mara fayyadama. Amma kana qopheessitee haa jennu torban tokko fayyadamte ammallee os jalaa dhumi haaluma sanii qopheeffatte itti fufiinsaan gizee mara adda si jalaa dhumuun kireemii kaanii kan fayyadamurra wanta uumamaa kana fayyadamte ufuma keetii jaalataa deemta maaksii bunallee fayyadama akkasumas ootisiillee ajjallee fayyadama warri shifniinaan isin rakkise ajjaaf dammoo walitti godha fayyadama koomentii dheengaddaa jalatti inni islaamidhaan akkamitti dibannaa tanaan jettee naa barreessita akka jirte obboleettii akkamitti dibattan ajjaa fal'aana takkan fudhattanii damma fal'aana takkan fudhattanii walitti mattanii fuula qulqulluu dibattanii daqiiqaa 30 takka 20 takka ofirra tursiistanii ofirraa dhixxan jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e immoo aannan itti dabaltan ajjaa aannan damma yoo qabaatin dammaa fi ajjaanu gahaadha. Sun hundoo dhabame immoo ajjaaf bishaan gootanillee fayyadamtan barbaachisaadha. Kunoo harkarallee akkana goggogee jira. Haala kanaan gootanii immoo rakkoon keessan
ጊዜ ofirraa dhiqattanii keessan fuula keessan akkasitti dhiisin haguuginsi fuula isin mudata akkuma kana ofirraa dhiqxaniin waan isinii tasmaama'u olive oil ta'uu danda'a kokonaatii ta'uu danda'a waan isinitti tole haxaadhaan isin jaa viidiyoon kee kanumaan raawwateeti jira hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebinaan gastii hundi keessan bakkum jirtanitti fayyaanaa ta'a laalamii maashaallah tabaarakallah hin dhiqanne muddama qaba kuno gara naan immoo ofirraa dhiquun garaan nyaata dhiquu waan irra turu jedhee hin goggonne gara si laalamii maashaallah tabaarakallah fayyadamaatiniin yoo dhiqaate torbaan lama sadii fayyadamaatiniin siimboo tuubsirachi godha viidiyoo kana soqaatiin isa jalannaa barreessaa faayidaa isaa namni irraa argattanii katanaan dura ammoo buna fayyadamtanillee asuma hannaa barreessa nagahan naa oola galatamu walfaadhaa baay'ee